Geggeeffamaa tureen namoonni 100,000 hedduun lakkaa'aman du'uun isaanii himameera. Kana kan himan waraanni kun furmaata akka argatuuf jaarsummaan hojjechaa kan turan pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoodha. Hamzaa Hussein dabalata qaba. Bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan jaarsummaa irratti hojjechaa akka turan Obasanjoon sababa waraana kaaba Itoophiyaa kanaan namoonni 600 ta'an du'uu akka hin oolle barruu Financial Timesitti himan. Gaaffiif deebii gaazexaa kana waliin taasisaniin Obasanjoon sababa waraana kanaan namoonni haga kanaa du'uu hin oolle haa jedhan malee lakkoofsi sirriin hagam akka ta'e sirriitti beekuun hin danda'amu. Yuunivarsiitiin Beeljiyeem kanaan dura qorannoo geggeesseera jedheen namoonni 100,000 lakkaa'aman du'uu akka hin oolle tilmaamee ture. Lakkoofsa namoota du'anii Obasanjoon hime ilaalchisuun gaazexaan Financial Times komishinara olaanaa komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Daani'el Baqqalaa gaafatee jennaan lakkoofsa namoota sababa waraana kanaan du'anii dhimmi ilaallatu of eeggannoo akka barbaachisu dubbateera. Namoota sababa waraana kanaan du'anii lakkoofsa guutuu baruuf rakkisaa ta'uu isaa eeruun tilmaamawwan qaamolee hundaan dhiyaatan of eeggannootiin qoratamuu qaba jedheera. Waraanni kun waggaa 2 dura humnoonni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa naannicha keessa buufatee ture haleeluu isaan ka jalqabe yoo ta'u sarbama mirgoota namoomaa fi mancaatii qabeenyaa olaanaa naannoo Tigraay fi naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessatti qaqqabsiiseera. Carraaqqii gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjootiin durfamuun mootummaan Itoophiyaa fi aanga'oonni TPLF sadaasa 2022 jalqaba waliigaltee waraana dhaabuurra gahuu isaaniitiin waraanichi dhaabbateera. Waraana waggoota 2 geggeeffameen waraana kallattiidhaan geggeeffamee fi haleellaawwan raawwatamaniin namoota du'aniin alatti kanneen nyaataa fi qoricha dhabuun du'aaf saaxilaman baay'een jiraachuu himamaa tureera. Waggoota 30 darbe keessa Chaayinaan biyyoota Afrikaaf madda liqaa maallaqaa isaanii qofa osoo hin taane deeggartuu jaarsa ardii kanaa taatee turteetti. Keessumaa biyya akka Itoophiyaa gabaa guddaa qabdu keessatti sochiin Chaayinaa gama jaarsa bu'uuraalee misoomaan taasiftuun bal'inaan kan mul'atudha. Dhimma hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa irratti waayila koo Firaa'ol Balaay waliin turtii kan taasisan hayyuun qorannoo diinagdee fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaatti gorsaa dhimmoota idil addunyaa kan ta'an Dr. Daalasaa Bulchaa Nagariin hariiroo Itoophiyaan Chaayinaa waliin qabdu ibsuun eegalu. Walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu jiru bara Haayile Sillaaseetii kaaseellee Cold Warriorsitti baay'ee cimaadha jechuudha. Pirinsipildiidha immoo ifadha. Dokumentiin isaas ifadha. Fedhiin Chaayinaa maalidha? Fedhiin Itoophiyaa maalidha kan jedhus waan walitti dhufeenyi isaanii ifadha. Argite yoo ta'e immoo waltajjii gurguddaa irratti Itoophiyaanis Chaayinaa iddoo ishenitti deeggartu jira. Chaayinaanis immoo iddoo ishenitti Itoophiyaa deeggartu jira. Kun maal agarsiisa? Fedha ofii isaanii irratti hundaa'anii walii galteedhaan dippiloomaasiidhaan walii hojjetaa turaniiru. Ammas kanuma kan agarsiisudha kan ta'aa jiru. Bara lolaa sanas darbee hamma ammaattiyyuu walitti dhufeenyi Chaayinaa fi Itoophiyaa keessa gidduu jiru sadarkaa gaariirra walitti dhufeenya jedhamu keessaa tokkodha jechuudha. Maalidha jechuu dandeenya sababiinsa akkas cimaa akka ta'u kan godhe kan Chaayinaaf kan Itoophiyaa addatti haga kanaa cimee baroota kan hundumaa keessa akkatti fufuu kan godhe maalidha? Dorgommeen biyyoota dinagdeedhaan guddatanii addunyaa biyyoota dinagdeedhaan guddataa jiran irratti iddoo isaan humna isaaniitti agarsiisan iddoo inni ta'u baay'eetu jira. Fakkeenyaaf yoo Ameerikaadhaaf Chaayinaa fudhannee egaa biyyoonni westarnii baay'een intarastii Ameerikaa eegsisu. Chaayinaan immoo biyyootni kun kaalcharii isaanii kabajaa, sovereenitiin isaanii kabajaa, dhimmoota keessoo isaanii si'a baay'ee argite yoo ta'e Chaayinaan ni kabajji jechuudha. Kan biroon garuu haga dhiibuutti illee ga'aniiru jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi Chaayinaa fi kan Itoophiyaadha. Pirinsipildiidha yeroo baay'ee waan ta'eef kanaafitu sheekin godhu haaloti dhufan baay'een hin jijjiiran jechuudha walitti dhufeenya isaanii kan. Kanaaf Itoophiyaan isa kamtu ishee fayyada? Akkamittiin michooma kana filatti yookiin immoo isa kamitti luucoofteetu intarastii yookiin fedhii biyya ishee eegsisuu dandeessi yeroo akkanaa kanatti? Dippiloomaasii yeroo gaggeessitu biyya kamii wajjin iyyuu yoo poolisii foreign poolisii biyya Itoophiyaa ilaalte biyya kamii wajjin iyyuu diinummaa dhaanetu hin ta'in jaalalaan dursa kan kenninu ollaa keenyaaf jedha poolisiin suni. Faayidaa lammiilee kabaja lammiileetii dursa kan kenninu naashinaal integriitii keenyaa sovereenitii keenyaa jedha. Haa ta'uuti garuu kunoo amma walitti dhufeenyi kan Ameerikaaf kan Itoophiyaa ol ka'eetu gadi bu'a. Maaliif akkas ta'a yoo jette intarastii biyya kanaa keessa galu kallattii an jedhe qofaan deemu yoo yaa'u akka inni hin taane
ifaa ifatti waan mul'isudha jechuudha. Fakkeenyaaf Chaayinaan duras fedhii hin qabdu, ammas fedhii hin qabdu, walitti dhufeenya irratti mallatteeffame irrattis kanaan boodattis fedha akka hin qabne ifaa ifatti mallatteessitee waliin hojjechuudha jechuudha. Lakkii fedhan qaba kan jedhammoo eeriyaatti wajjin hojjettutu wajjin hojjettaa, eeriyaatti wajjin intarastii biyya kana keessa kan galleetti immoo adda addummaa sana itti fufaa deemaa jechuudha. Biyyi kun biyya guddataa jirtudha. Biyya rakkoo hedduu xaxaa keessa jirtudha waan ta'eef keessuma dinagdee xaxaa biyyi kun keessa jiru keessa baasuudhaa fi dippiloomaasiin biyya kamii wajjin positively walitti fiduu ga'ee inni taphatu baay'ee olaanaa waan ta'eef akkaataa kanaa wajjin hojjetamaa deema. Akkas jechuun bakka lammiiree kompromaayiz haalan gooneen naashinaal intarastii biyya kanaa kompromaayiz haalan gooneen sadaffaa sovereignty biyya kanaa kompromaayiz haalan gooneen jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboo simbiraan keenya ministeerri albuudaa fi peetrooliyemii obbo Taakkalaa Uumaa, ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein, ministeerri geejjibaa fi loojistikii addee Daagmaawit Mogasii fi itti gaafatamaa waajjira ministeera muummee fi ministeerri dhimma kaabinee obbo Tafarii Fiqiree aangoo isaanii irraa gaggeeffamu waajjirri ministeera muummee beeksiseera. Aangaa'onni olaanoo kunneen bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmed argametti sirna aangoo irraa gaggeeffamuun kan taasifameef yoo ta'u, gara fuulduraatti re'een isaanii maal akka ta'e hanga ammaatti wanti beekame hin jiru. Dursaan garee maafiyaa xaaliyaanii waggoota 30f poolisiin barbaadamaa ture Maateo Massini Dinaaroo xaaliyaan magaalaa Sisiilii keessatti poolisiin to'annoo jala oolfameera. Dursaa garee maafiyaa Koosaa Nostiraa baay'ee sodaatamu ta'uunsaa amaname kun kan poolisiin to'atame kilinika dhuunfaa tokko keessatti yoo ta'u, achirraa iccitiin gara biraatti geeffamuun isaa gabaafameera. Lammii Gaanaa amma UK keessa kan jiraattu dubartiin umurii ganna 38 Elizaabeet Amo'aa gadameessa 2, ujummoo gadameessaa 2 fi ulaa qaama saalaa 2 akka qabdu himteetti. Rakkoon fayyaa kun Diadelphys jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, namoota baay'ee muraasa irratti qofa mul'ata. Oduunarraaf qabanne kanuma. Mee maalumatu walitti simbuusa simbooko? Ilaa yaa baadoon. Osoo bishaan waraabuu lagatti argataniit abbaa keetiin lafa hin dhiibini. Namni lafa dhiibu hin du'a jedhini jedhanii abbaa koo arrabsan. Sababa lafa kanaatiin abbaa koo ajjeesuu barbaadanii fakkaata. Lafa isa kamii abbaa dhibbash? Abbaa dooni? Ulfoo! Kan amma dhageessan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa jedhu dhuma torbee dabarsine kanatti tiyaatira biyyoolessaa Itoophiyaatti agarsiisaaf dhiyaatedha. Yuunivarsiitii Ambootti Daayirektara Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Aadaa Looret Tsaggaayee Gabramadiin kan ta'an Saamu'eel Leeyikuun barreessaa tiyaatira kanaati. Tiyaatirri kun waliigalatti taatoowwan 65 akka qabu kan himan Saamu'eel hanga ammaa dura kan dhifamaa haala amma dura hin beekamneen addatti kan dhiyaatedha jedha. Danqaalee aartiin Oromoo qabu jedhuu fi kaanis waayila koo Eliyaas Mulugeetaatti himeera. Egaa qabiyyeen tiyaatira kanaayyuu keessattuu duudhaa falaasama aadaa uummanni Oromoo qabu dhaloota amma jiruuf beeksisuudha. Oromoon dur rakkoo uumamuuf waldhabdee, waldiddaa fi kanneen kana fakkaatan sabaaf saba gidduutti, maatii gidduutti, nama dhuunfaa gidduutti uumamu akkaataa ittiin hiikkatu beekumsa mataasaa qaba. Beekumsa durjii, beekumsa qe'ee mataasaa kan danda'e qaba jechuudha. So isuma konseptii kootuu dhufee jedhu jira. Uummanni Oromoo kan ittiin nageenya ittiin buusu isa maal goone gara tiyaatiraatti jijjiirree barreessine jechuudha. Aartii uummata kanaa tarkaanfii tokko tarkaanfachiiseera jenneetu yaadna. Keessattuu tiyaatira biyyoolessaatti tiyaatira abbaa golgalamaa aktuaalii mul'atees hin beeku tiyaatirri afaan Oromoo tiyaatira biyyoolessaatti akka carraa ta'e immoo tiyaatirri abbaa golgalamaa yookiin gabiirii lama jedhamuudhaan hojjetamee hin beeku. Amma nuti qorannoo kanarratti odeeffannoo garaagaraa sassaabuudhaaf yaalii gooneerraa hamma ammaatti barraa'ee hin beeku afaan Oromoodhaan jechuudha. Kun adda isa godha. Soojjii tokko dhaabbiidhaan tiyaatira biyyoolessaatti agarsiisnannee tiyaatira biyyoolessaa fanas walii gallee isuma sootaan amma yeroo darbe guyyaa hojii ture kan nuti eebbisiisne namni sodaan hin argamne amma garuu guyyaa sanbata xiqqaa si'a lammaffaatiif uummata biraan geenyeerra jechuudha. Finfinnee keessatti aartii Oromoo akkasii afaan Oromootiin dhiyaachuuf waltajjii guddaa akkana keessatti aartii Oromoo guddisuu keessatti gumaacha akkamii qaba jettee yaadda? Aktuwaaliin kaayyoo giddugalli keenya dhaabbateef keessaa inni tokko kanumadha. Nuti waanuma nurraa eegamu taasisne. Baay'ee wanti bilisaan ta'u hin jiru. Addunyaa kana irratti wanta hunda
dhiibbattee seenta. Rukutteetu gaafattee kileem gooteetu panatireet gooteetu seenta. Wanta nama gadhiisu wanti kan keenya kumaanni yogguu laawunchi ta'u hin ifama wanti ta'e ta'u. Yogguu waa jalqabu hin ifama girrii waan baay'ee jira. Miidiyaan isaas maalis namoonni argamanis waadaanis wantoota baay'ee jiru torban tokko booddee cabbii ta'etu lafa taa'a. Akkas otoo hin taane suutaan dhaabbilee dhaabuu suutaan immoo warra dhaabbatan immoo cimsaatii dirqama ta'a. Kun jalqabbiidha. Suutanne immoo warruma afaan kana dubban maaliif tiyaatirri kun waa'ee nageenyaatidha. Waa'ee nageenyaa beekuudhaaf, waa'ee nageenyaa hubachuudhaaf afaan Oromoo beekuun sirraan eegamu. Maaliif nageenyumti mataa isaayyuu afaanii waan ta'eef, hin dubbata waan ta'eef namoota afaan kana hin beekneefis magaalaa garaagaraa hamma maqaa ittiin deemnallee karoorfannee irraa kana hin goona oolchuun. Namoonni tiyaatira keessan daawwatan baay'een dhufanii turanii achumaan ammoo danqaalee gama kanaanis sin mudatan. Egaa gama daawwattootaan ammayyuu rakkoo guddaan jira. Afaan guutee kan dubbachuu hin danda'u. Artistoonni hundi mataa isaanii dhufanii baasee. Artistiin Oromoo tiyaatira irratti fiilmii irratti hojjetu dhufee ilaaluudhaaf fedhii hin qabu. Sababni isaa maal akka ta'e ani hin beeku ammoo nuti tiyaatira kana keessattuu marsaa kana torban tokkoof raadiyoodhaan guyyaatti 6 darbaa ture. Kana qofa miti. Tiyaatirri biyyoolessaa mataa isaa peejota qabu garaagaraa feesbuukii dabalatee achuma immoo maxxansa nootis boordii irratti tiyaatira keenya gashee poosti godheeraayi. Kanaan ala immoo baanaroonni garaagaraa hojjetamanii Finfinnee keessa poosti ta'aniiru. Namoota immoo keessattuu laawunchi goone immoo xalayaadhaan warra dhaabbata qaban keessattuu waldaa tiyaatiraa, waldaa maalii, waldaa